Ashama harka fuudhee daawwattoota hordoftoota maatii chaanela nama torba mosaddeeti. Nageenyi keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan onni irraa burqee iddoo isin jirtan maratti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee daawwattoota hordoftoota maatii chaanela keenya jirtu nageenyi keessan badhaadha. Salaamtaan keenya kan onni irraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin biraa qabdu isin jenna. Akkuma jiru baay'anneeti namni torba mosaddeeti hin jirra. Abbaa chaanela irratti haasa'uuf deemnu hin beekne hordoftoota chaanela keenyaatiin jedhee kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nama biratti isiniin dabarsa achumaan abbaan chaanela keessaa argamuuf mala. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan qaaliif gaarii nama nutillee ngaa dhufnee jirra nusi madda isin jenna. Haadha chaanela akka dubbattu abdii raqamna dubbattu yeesileen. Isila. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya jira kunoo ani haati chaanelaa Faaxumaa Tuub jaamti yeroo dheeraa dalaguun ture arra isiniif deebi'eetiin jira yeroo dheeraa badeetiin ture. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaarii kunis na biratti argamanii isaan biraan dhufe kanaafiin akkaan isin chaanela kiyyanaa ol kaaftanii chaanela kiyyanaa guddistanii chaanelli kiyya qabbanaawaa jira. Waggaa meeqa waggaa lama ni gaansiya turee jira maaliif turtee jettanillee inshallah gaafaan itti fufeen isiniif hima achumaanuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaya fayyaadha akkasii nagaya qabdan abdii qabna abdiidhaan nagaya fayyaa walitti deebine akkuma agartan irra nama meeqaa jirra gammachuuf walitti qabamne sanumaafuu obboleettii teenya tana jaalatamtuu fi kabajamtuu Faaxumaa Tuub eegerraa turte amata lama akkana ni ta'a ammaan tana gama hordoftoota kiyyaa deebuun qabaatteeti isin hawwite isin hamiltee dhufte saniifuu nu cinaa dhaabbadhaa nu gargaara. Haa wajjin jiraannu subscribe share like comment babbareeddu isinirraa eegganna turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan biyya alaa jirtaniif kan biyya keessa jirtaniif baga nagaan jiraattan salaamanni kan qilleensarraan baraga isin haa qabu. Egaa arraan tana yuutuuberoota hedduu tokko wajjin jirra. Keessaa balaa Tuurooti xiqqishee fi gurguddaa gidduu. keessaa yaaddoon sabaagaa nama beekamaa dhala gamas ta'a. Akkasii egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya Faaxumaa Tuub ni beektan jeetii yaada yeroo dheertuu nu wajjin dalaguu turte nama beekamaadha dhiifteeti irraa turte amma yuutuuba hamileen itti kaatee gaanii beektan jiru bu'aa fi bayii meeqaa jira waan kana keessa akkasitti ammatti deebitee saniifuu jajjabeessaa cinaa dhaabbadhaa subscribe like share godhuu hin dagatinaa. Egaa wal qabna Oromoo wal malee waan qabnu qabnu. Egaa hanga durirra nu guddisaa deemu jirtan galatoomaa isin jaalanna saniifuu nu cufaa nu cinaa dhaabbadhaa takkanaatiin isinin jaa. Egaa mee Tole egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa abbaa chaanelaa anillee duraan hin barre ammaan tanaan baree Faaxumaa Tuub jedhamti. Faaxumaa Tuub kaa yeroo tokko harkaa turtanii chaanelaa marruu shoofarratti hojjettee. Aywa isa wajjin jedhe diraamaa harmee Oromiyaa kan jedhu. Aywa diraamaa harmee Oromiyaa kan jedhu kaa yuutuubaroonni biyya Yaman hundinuu irratti hirmaatanii jiranii. Anillee achi keessa hin jira guyyaa sanii. Anuu guyyuma sanii isii harkee malee sanboodallee isii agarre. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa chaanelli isii kun kaa ilaaman tanaa monetize ta'ee hin taane akka jajjabeessitanii laayikii koomentii kan itti baay'iftan jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumatti gaa subscribe share like godhuudhaan nu gargaaraa isin jaalaleeni obboleeyyan qaaliif gaggaarii namaa. Ka takka faarati yaada namaa namni yoo komentii irratti illee jechuun yaada yoo doongora illee yaadaan komentiidhaan jechuun nu barreessitanii waan nuuf sirreessuu barbaadan akkasii illee sirreessitu godhuu dandeessin isiniin jaa akkamitti ammaa saadaa yuutuubiitti hin dabarsa. Daawwattoota kiyyaa hedduu takka isinirraa ture yaada keessaniif hedduu takka gaa isin deebuuf gammachuullee salaamtaallee bareedduu isiniif kannuu ni dadhabee maaliif fuula keessanitti irraas deebuudhaaf. Gammachuun if wallaalee arra daawwattoota kiyya biratti as deebi'eetiin jira jee hundi keessa subscribe share like commentii kanaan na guddisuu qabdan gaa
silaa wal malee waan qabnu nuti dirqama keessan isin daawwattoonni nu guddisuu qabdan giseen an guddadee sanis isin guddisuu hin dandiya hundi keenya fakkeenya walirraa taana saniifuu hedduu takkaan isin dhaammadhaa daraana guddisaa ana Faaxumaatu duraanis bakka hundatti na arkuu turtanii inshallah gammachuu keessan isin salaamullee niin dadhabeerra mee tachaasitiin dabarta. Akkuma beektan egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Gammachuu keessarraan tana Faaxumaatu Nuuraa irraa ifa maashaallah yaa salaam. Saniifuu karaa keessan deebinee jirra. Nu hordofaa nu wajjin jiraadhaa jaalalaa fi kabajaan isin gaafanna. Viidiyoo babbareedduu boombii dhooftota adda addaatiin isin dhufna gana akka nun daganne qofa adaraaga. Isinuma kadhanna isin malee maal qabnaa miti isaa. Saniifuu gama dacheetu haa deemtu mis. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya Faaxima mee sila maal fa'a qabattee dhuftaaf sila hordoftoota kee kanaaf? Hordoftoota kiyya wallaahi irraa gammachuu keessaa waan dubbachuu salaamtaa wanii wallaalee nagarre. Waan sila isaaniif qabattee dhuftu yaada babbareedaa waan akka diraamaalee. Yaada bareedaa diraamaan kiyyaas kaniiniin karatti muree tuulaa ture diraamaa babbareedduu boombii dhooftuun qabadhee dhufaafane. Ganaa duraa dandaaf duga. Hin dhaabbadda itti fufaadha diraamaan kiyya. Yoo duuba duraan akka duraanii sanitti akkasii irraanfatan goote yoo. Maaliif wanta kan beektaa ibbooda deebuunii fi ibdura deemuun wayii si garsiifti. Ibbooda deebuu kiyyaaf wayiin natti dhagayame. Deebitee ni sagartee. Nis deebi'e. Ibdura deemuun qabaa itti abdii qabdaa. Waa abdii karoora kiyya karoorseetiin bakka yaadde ni geessaa beekee. Wanta akka taniin geettee yaadde amshir lubbuu irra deebuun qabaa jeetiin yaadee karoora qabu san geehuun qabaa jeetiin gama yuutuuba kiyyaa deebi'ee dhugaadhaa duraan dhiisee akkaan itti dhiiseefuu. Garuu akka deebitee bakka yaada kana si jabeessee ni jira. Maaliif ijoollee keenya warra yuutuubaraa hundaa kan asii hojii dalaguu turreen harkaa hojii dalaguu turre san cuftinu har'a darajaan isaan qabanii fi darajaan tiyya takkaa miti. Waan hin sheenaa'ee fittiin gaddi aanuu fittiin areega aaraan qaba. Fitti aaruu kiyyaa. Amma booda deebitu. Akkuma itti Saniifuu ammaan tana wanni hafan jirtu mee ammaan tana takka shambaa jira irratti deebiseef haa gammadani. daawwattoota kiyyaaf moo. Hafuurri sitti jettu dinka. Bar gammachuu keessaan irraa akkana jira. Yaadu kun. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya Faaxumaan akkuma beekamu diraamaa fi koomeedii keessa argamaa turte. Faaxumaan akkuma beekamu piraankii kanaan isin hin cinqitu. Nama chaalenjii diraamaa koomeedii obbarruu afaan Oromoo waa baay'ee qabatee isiniif dhufaa jiru. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti chaanela isii kana tokkoffarratti 10,000 hin geessanii 20 hin geessanii 30 hin geessanii hanqa meeqa feeta? Hanga awwaardii taatutti. Hanga awwaardii taatutti. Subscribe moo? Amma 10,000 feeta ka? Amma 10,000 Oromoon yana guddisaaf naaf deemu. Daawwattoota hordoftoota keenya guddiftee qabatte isini 10,000 miti. Halkanuma tokkotti 5,000 geessaadha. Achi booda immoo 10 itti dabalaaf isin hin jenna. Mee ati akka YouTube hojjettu eenyu si kakaase? Isa jalqabaa moo? Asilleen gaafan diraamaa dalaguu fakkeenya isin irraa ta'eetiin harmee Oromiyaa hadaleen ni yaadatanii adiiqaa wantaatetti gaafa sangaa hawwiin tiyya Osumaan Oromoo tiyya daawwadhuutiin diraamaan Oromoo hedduu takkanatti moo'ite an duraan Oromoo waan diraamaa daleeduu sanatti hin fakkaatu diraamaa teessan Osumaan laaluu gaafa safwaan paanis turan ka Saifaaji diraamaa isaanii Osumaan hordofu anilleen hawwiin qabaadhe hawwii sanirratti itti seene diraamaa sanii خلاص yeroo sanis gaa mufii wahii dhufte dhaabe amma laakiin hamilee tiyya san akkaan inni ibdura deemuun qabaa bikoo baleeyyan kiyyan gayan arraan tananis gahuu qabaa jechuu kiyyaatu as na deebise. Maashaallah ni geessa bakka hundaa bakka yaadde ni geessa. Rabbi siif haa ta'u garuu waggaa 3 dura kan inni viidiyoo irratti si arge eessa baddeeti eessa baaterra biyya galtee deebite moo asuma jirta? Bas gaa qisaan tuyyoon si hime dheertuudha yeroo fudhatti. Tokko irraa nu himi. Cinaan si hima. Waggaa 3 ni gahaa dhugaadha akkuma beektutti. Isa dhugaa.
YouTube kanaatitu YouTube dhaabuu qabdaa kan jiraami namni gisee YouTube ol beekaa akkuma jaartii xiyyaasa. ni xaxawwaraaf haa jaaniiti nama dhawanii miti haa sanirraa na dhaabsisee dhaabiyaan illeen ciman. Duba YouTube kun amma silaa waan bareedaadha moo waan fokkota? Wallahi akka kiyyatti Jireenya akka fokkotaa miti natti fokkotaa miti. jireenyaati. Nama waliigalee nama sammuu qabutu nama kaayyoo qabutti waan bareedaadha malee waan fokkotaa miti waan badaa nama barsiisuu miti tokkoffaa yaani hujii keeti hujii namni irraa fayyadamu jechuudha kan namni keenya hin beekne jechuudha. Tole egaa amma fakkeenyaaf isa gargar baatanii jirtan. Addaan baanee alhamdulillah. Ayyee fakkaattiin isa kanaan namoota baay'ee keessa jira dubartoonnis jiru dhiirrinis jiru maal dhaamtaaf? Isaan kanaaf warra YouTube hin hojjetinaa YouTube haraama social media gubbatti dhalaa baate hin fuunu dhiira social media gubba ba'e ittiin heerumnuu warra jedhutu jira maal goota? Isaaniif dhaamsa dhaamu. Dhaamsa maal dhaamtaaf? YouTube miidiyaa gubbaa bahuudhaaf haraam yaani waan itti haraam ta'ee jira haraam irraa ta'ee jira haraam irraan ta'eenis ni jira. Yaani tokkoffaa intalti musliimaa akkaataa itti dalayduu jira. Sheekottiin hundinis ni jirti beeki miidiyaa gubbaa. Seeratti hojjetuuf jira. Waan badaa irratti waan badaa nuti kan dalagaa hin jirru fakkeenya isa fakkeenya kan hojjennu beeki. Kan gorsa irraa fudhatu. Kan namni keenya gorsa irraa fudhatuu fi kan barumsa irraa baratanii fi kana malee isa waan badduu takka hin dalaynu keessaa baanee keessaan baanee jechuudha. Egaa Oromoonni keenya hedduu takka warroota YouTube irratti miidiyaa irratti beekanii miidiyaa irra hojjetan baay'ee takka jaalatanii miidiyaa qabaachuun ammoo bareedaadha. Ani immoo waan takka amma miidiyaa jechuun rakkoo ta'e itti ibsatta gammachuu ta'e itti ibsatta kanaafuu ani sila akka kiyyatti bareedaadhaan jedha garuu immoo haati mana kiyyaa YouTube hojjettu malee YouTube kana hin hojjetinii dhaabii jetteeti. Ani hin dhaabu jennaan na dhiiftee na biraa deemti. Isii hoo maal dhaamtanii asumaan? Wallahi isii hedduu takka ni jiraa miti. Dhiifama yaadha mana yaaddoo waan balleessin qabu. Mana deebii akka tan irraa murtanii. Isii maaliif haati mana keetii waan takka ni dogongortee jirti silaa hedduu takka dhiifamaan isii gaafadha akka mana isii deebitu ka'a. Wanni kun waan badaa miti dhiifama akka mana deebitu haadha mana yaaddoodha. YouTube dalaguuf mush karaa dogongoraatii miti kuni dirqama akka mana keetii deebituun barbaadanisiin akka kiyyatti. Namni fakkeenyaaf dhugaa. Baay'ee takka galatoomii. Maal jettu? Namni fakkeenyaaf YouTube yoo rakkoo fakkeenyaaf haraam ta'ee nuti biyya namaa keessa namni jiru jireenya nuuf jireenya fakkeenyaaf namni akka fedhii yoo taate jireenya keetii fi waa hunda waliin laata. Amma waan hin taane irraa eeggachaa deemuu qabna malee saniifuu obboleettii teenya qaalii dumaashii teenya qaalii nuuf deebii yaaddoo waa dhiistee hin deeminii anillee kanaan dhaamaaf. Hedduu takka galatoomaadha isinillee akkana dhuftanii nu jajjabeessitanii chaanela Faaxumaatti irrattis haadha mana kiyyatti illee kottu deebii jettanii dhaamsa dhaamuuf hin keessan hedduu takka bareedaadha. Mee ati sitti aara qabdii nama keetii kana. Isii waan sifeetti sitti aara qabdii dhaamini. Akkasi ni kiyyuu taate. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya ammaan duraas asirraa agartanii turtan akkuma tasaa dhufeetiin geelleetti yaa wajjin akkasitti wanni san piraankii sii miti diraamaa sii miti bas ifuma isin garsiisuufin seene garuutu obsa kaasaniin himaafi garuu dubbiin san dhugaadha jaan asumaanuu adarayyaan anniin soba kijibaa je'eeni dhugaa seetee hin hafine irraa koottu mana keetiif ilmaan kee jiddu galii tanaatte gamanumaanuu tasliimiifis waan hin dhaamuun qaba. Hinaarini sinja waan ulaa dura ta'e sen dhaggeeffattee isa san booda na duuba egaa nan deema cinqatuufis hin qabdu ani raawwala batana hundarraa ni giya saniifuu ani karaa kiyyaan dhaammaddeetiin jira yaaddu. Tole egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa viidiyoo kana 2030 yoo ilaaltan yeroo biraatis isiniif deebinee kan marru ta'a. Kanaafuu wanni dhaamsa dabarfatan jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkuma jennetti nu cinaa dhaabbaa nu jajjabeessaadha. Ammoo akkammaan tana yaada ijoolleen teenya kutuun kaafte san irratti kana fudhe namni tokko miidiyaa qabaachuuf yuutuuba qabaachuuf haraam hin dalagu. Yuutuub yoo abbaan haraam irratti dalage irrumatti dalagita. Akkuma namni ooyiruu fi jechuun kaan boqqolloo qotata, kaan qamadii, kaan bishinga qotata. Saniifuu yuutuubis yoonii fi waan badduu nuti irratti hojjenne
waama badduudha. Namni waan gaarii dalagaa deema, waan gaariif booda hambisaa deema, saniif rabbi waan gaarii nu haa dalaysiisu. Kanaafuu YouTube haraam qabu, haraam hin qabu. Asumaanuu haadha rayyaaniif dhaamsaan qaba. Haadha mana yaaddoo jechuudha. Akka mana si'oowwaa kanatti deebitu. Ifiifuu dhiirti qaaloytee jirti jaarsasi jalaan fuudhinii dafii mana kanatti deebi'ii gurbaa kana jala naannawan quba qabdan anis ittiin fiduu ture. Namni biraatis kanuma feetu ammaan tana geennis jaalachuu ka garte. Namni fakkaataan akka kiyyaa nama meeqaatu dhalaa fidee isaan kadhataa garuu jaarsa akkanaan harkattu jaarsi kee dhalaa meeqa babbareedduu amma isuma tanaa utti fideetiin ture anisa mishoona dura teessu kurfoo tana gartaniimi. Saniifuu ammaan dura asitti fidaa ture. Inni immoo si malee jedhee jira. Haadha rayyaan malee jaa inni. Kanaafuu abbaa mana keetii abbaa ilmaan keetiitti akka deebitu asumaan hin dhaamsa siidhaamaa. Egaa asumarratti dubbii teenya isinirraa goolamna. Subscribe like share godhuudhaan Faaximaa cinaa nuu dhadhaabbadhaa nuu jajjabeessaa. Faaximaa top. Kanaafuu waan jette yoo qabdan. Kan deebisaa fi maqaa isiitillee ammaan dhagee dumaashiitii qaalii haadha rayyaan ummaa rayyaan maashaallah maqaa bareedaa ilma maqaa bareedaa qabu kana qabdaaf tamam baabur rayyaan jennee beektaa miti. Saniifuu yaaddoon abbaan mana keetii hedduu takka miskiinaa duraan wal beena laakiin amma sirriitti wal dhuunfachuu jirra. Hedduu takka wallahi dhiifama akkasuma geedeen tiyyalleen si gaafatte mana kee keessaa hin deemini deebi'ii loosamaati yaani dhiifama guddaa ani raaguban qabu laakiin akkuma himanitti har'aan mul'adhe. Saniifuu ni beektagaa haala dubbii wanta irra deemtu kanaas abbaa mana keetii hin darbinii akkanaanii akka mana keetii deebitu dhiifama si gaafannee jirra mana keetii deebii umma rayyaan. Tole egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa guyyaa biraa viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti nagaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like.